I'll have a Fries. cheeseburger and an ice cream. Harka fuune akkam jirtu aras viidiyoo biraa walitti deebinee jirra. Viidiyoon aras ni qabadhe waan sin bashannansiisuuf laayik gochuu akka hin dagatinne warreen chaanaalii kana haaraa taatan immoo sabskiraayib godhaa. Yoo yaadaaf kee qabaattan immoo komentii irra nu kaa'aa. Amma viidiyoo keenya taane. Video keenya biyya alaa ceenerraa nama kana warreen beektan beekuu ni dandeessu, warreen hin beekneef immoo maqaan nama kana Zaashkiin jedhama. Viidiyoon inni baay'ee gadhiisu maajikii of keessaa qabaachuutiin beekama. Har'as viidiyoo isa maajikiitiin gadhiisenni maajikillee miti ofuma isaa hojjeteetudha. Isa isin qabadhee dhufee amma dhuma viidiyoo kanaatti dhufaa ta'a. Come on. Huh? Come on, man. Here's your cup. Akkuma ilaaltan viidiyoon isa viidiyooleen mucaan kun gadhiisu irra caalaan isaanii yookaan gootummaatti jechuu hin dandeenya. Bifa maajikiitiin bifa namni gochuu hin dandeenyeetiin kan dhufanidha. Kanaanis jaallatummaa guddaa YouTube irrattis ta'e TikTokii irra Instagramii gara social miidiyaalee garaa garaa irratti jaallatummaa guddaa argateera. Ammas viidiyoo isaatii walitti deebinee jira. Viidiyoon kun immoo namoota miiliyoona 100 waliin kan laalamedha gama TikTokii irratti. Kanaanis immoo followerii baay'ee argachuu danda'eera yeroo isaatti. Ammas viidiyoolee gadhiisuun followerii baay'ee qaba. You know, you're never too old to play with an action figure. I'm open. You want it? Viidiyoo keenya kanaan immoo otoon oduu haasa'aa jiru ta'a oduu TV irratti haasa'aa jiruuti kan uumamedha. Amma kallattii maan Breaking news, LA is being hit by one of the worst rainstorms in history. Zach, it looks like you guys are being hit hard out there. That's right, it is downpouring here in LA. As you can see, it's caused chaos with the Let's take a look at sports with Donna. viidiyoon isaanii kun egaa akkamitti akka isaan edit godhan akkamitti akka isaan kaameeraa qadda'anii warreen akkasii nutti agarsiisa. Viidiyoon kunis garmalee akkasitti tola abdiin qaba. Asumarraan warreen yaada maajikii akkamitti akka isaan hojjetanii baruu barbaadanis asumarraan baruu dandeessu isiniin jedha. You are booked. Okay, when do I leave? Oh, right now. We can get you on the one way. Oh, wow. Okay. Wow, this is incredible. Where am I staying? What's Akkuma ilaaltanidha kan behind the screen jedhee jira. Inni irraas gisee isaanii qadda'anidha. Inni jalaa immoo isa maajikii fakkaatanii wanti interneetii gara social miidiyaalee garaa garaa shanidha. Viidiyoo kanaanis viidiyoo jala jiru sanaan jaallatummaa guddaa akka argate ni beekama. Viidiyoo kasaa kanaan immoo fakkii kaaseetu yeroo inni fakkii makaasisanii keessa bu'u nutti agarsiisa. Viidiyoon kunis jaallatummaa guddaa kan argateefidha. Viidiyoo kana immoo walumaan ilaalluun jedha. So cool. Here, can you get a photo? Oh my gosh, Zach! Viidiyochis akkuma ilaaltanidha. Gaanii amma namoota akkaataa inni itti edit godhee hin barreef dhuguma fakkaata bakka. Jedhamti wanta ta'uu hin dandeenye tokkotu isuma dhugumaa nutti fakkaata. Garuu akka sobatees takka viidiyoolee isaa gidduutti hin gadhiisa. Viidiyoo kana immoo akkasumatti itti bohaaraa itti sammuu keessan bohaarsaa jedheen isinii qabadhee dhufee gidduu ishee jechaadha. Viidiyoon kunis akkasumatti tola abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana waliin haa ilaallu.
Viidiyoon kun mataa isaa irratti kabaja jedhee jira. Dhugumas immoo kabajni kennamuufi qaba. Warreen kabajni kennamuufi qaba jettan komentii irra kabaja jedhaan nu kaa'a. Ammas gara viidiyoo zaashkiingitti deebinee jirra. Viidiyoo kana irratti immoo kan inni nu agarsiisu hojjetaa mana nyaataa ta'eetudha kan nu hojjetu. Snats, can I take your order? Hi, I'll have fries. Yep. I'll have a Fries. cheeseburger Burger. and an ice cream. Ice cream. Sorry, ice cream machine's broken again. Can I get you a soda instead? That'll do. Sorry about that. Good night. Viidiyoon zaashkiin gammas ni qabadhee dhufe kun immoo viidiyoo namoota biliyoona 2 ol ilaalamedha. Viidiyoon kunis view guddaa kan qaban keessaa tokkodha. Kanas sinitti tola jedhee sinii qabadhee dhufe. Kunis immoo kan agarsiisu makiinaa otota bara deemtu qabeetu harkaan duubatti deebisa. Makiinichis immoo takka guddateetudha kan inni gidduutti immoo deebi'ee xiqqaatu. Amma viidiyicha walumaa faana ilaalla. Viidiyoo isa view guddaa qaban keessaa nama viidiyoo nama ilaaltan kun tokkodha. Namoota biliyoona 2 jechuun xiqqoo miti. Garmalee guddaadha. Tiktookii irratti tiktookii qofa irrattidha namoota biliyoona 2 ta'an kan ilaalame. Viidiyoon kun immoo viidiyoo nama biraadha. Akkamitti akka namoonni baay'een namoota hin beekne goyyomsanidha. Viidiyoo kanas immoo tiktookii irratti argeen buuseen sinii qabadhee dhufee viidiyoo kanas wal faana kan ilaalu. Switch it up. Switch it up. Viidiyoo kana ilaaltaniittu namoonni baay'ee akkatti goyyonfamaa oolu. Namoonni tokko jiru gabaa keessa naannoo namoonni itti baay'atan keessa deemanii kan akkas gochuudhaan namoota irraa birrii harka sasaabatan biyyoota tokko keessatti. Viidiyoon keenya har'aa kan ammaatti ilaaltanidha ture. Yoo viidiyoon kun isinitti toleera ta'e like gochuun nu ibsaa. Yaada qabatan immoo komentii irra nu kaa'aa. Chaanaal kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaan jedha. Warreen hiriyoota keessanii qooduu barbaadan immoo share gochuu akka hin daganne. Amma viidiyoo biraa wal agarrutti. Amma viidiyoo biraa wal agarrutti. Nagaatti.